وقمتشوا يتوقع قنام الريبة هون انكو قمتشوا تلقي أبا بداسو ما لقي سارة بداسو أبا بداسو بوليس كيني قرين إيش قراتين توليقة كأجالين أورومو شارجا كيست من أفتا مال فكاتو سوقي بنجان إبسا أبو سمبتا قدا جان سمبتا قدا فول درا كيني جرو هنا إيين إيش ومتأمل أمة أورومو تبالي تشوفر بانه هود كيسانو قياسا هنا فمو جنان دبلتاني ما نص تكتي مرتني أكأج نوفرتني جنان جمال سكفول كيني جرا قراتي أجيساني مدين أجيسان هنا فينا إرانا فمو سمبتا قدا فول درا كيني جرو كان إبك أب إبك أب وانتي من أفتا عادا قرتي كده ماما جنان كونغرا كجنان جبا كينيا كأجالي كينيا جبا كنا أولي سرّا إجنا إيه جولن تنيا كقالين كقاري كل متى رتين جنّا بوليس كينيا كل متى دا أما اللي جنا درجة قدّا ربي سينها أجاو وري هفتني سمو وان هارن كوتا نقام تشيسا جويسا هود كيسانو وان هارا كنا قدّا نوتي مقلساسين جنّا nama wasila nama waan gaarii hojjete waanuma gaariitti eeggata yaa'ii dire kanaaf ammallee gaarii kana olii sirraa eegna waan ta'eef itti jabaadhu nuuf jabaadhu fi obboleessa keenya isin jaalladha. Koongiraa innaan hodharka. Jirra jirtu hordoftoota sagalee tana ani nagaa kuutii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Har'as deebi'ee dhufeera viidiyoon koo har'aa kan inni xiyyeeffatu dhiira tokko akkamitti jaalala dhugaa qabsiisuu dandeessa yookiin immoo akkamitti jaalala keetiin akka inni kufu gochuu dandeessa ka jedhu amaloota dhiira kuffisan yookiin immoo amaloota dhiira jilbeeffachiisan keessaa qabxiilee muraasa yookiin qabxiisa bu'uuraa isinitti himuun barbaada. Chaanaalii kana warri subscribe hin goone warri miseensa hin taane viidiyoo kana fakkaatu yeroo hundumaa qabannee isiniif dhiyaanna. Subscribe gochuudhaan miseensa akka taatan warri miseensa taatan immoo share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan jaalalaaf kabajaan isin gaafannaa. Turtii gaarii. Egaa bulawwan koo deebi'ee dhufeera. Jaalala keessatti dhiira tokko gaafa jaalattee relationship yookiin immoo jaalala waliin eegaltee itti fufuu barbaaddu yookiin immoo dambalii jaalalaa keessa yeroo itti waliin balali'aa jirtanitti wantoota ga'aa ta'an hedduutu jiru yookiin immoo wantoota barbaachisan hedduutu jiru. Jaalalli qofti gahaa miti gaa'ela dhaabbachuun barbaachisaadha. Kanaaf wantoota xixiqqoo ta'an akka salphaatti ilaallu yeroo itti immoo gatii nu kaffalchiisu yookiin immoo sanafummaa keenyarraan kan ka'e waan tokko chillaa jechuu keenyarraan kan ka'e yeroo baay'ee yeroo itti gatii kaffallu yookiin immoo jaalala jalqabne tokko itti fufnee deemuuf yookiin immoo haga dhumaatti xumuruuf yeroo itti gatii nama kaffalchiisutu jira. Kanaaf dhiirri tokko caalumatti akka inni si jaalatu yookiin immoo akka inni yeroo hundumaa waa'ee kee qofa yaadu gochuudhaaf siisteemii akkamii itti fayyadamuu qabda isa jedhudha. Isin siisteemii mataa keessanii yookiin loojikii mataa keessanii kan itti fayyadamtan qabaachuu dandeessu. Garuu isa kanarratti qabxiileen isiniif dabalu jira. Beekumsa qabdan irratti waa xiqqoo irraa hubattu jedheen yaada. Yaada keessaniif immoo koomentii jalatti gaaffii qabdanillee koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa. Egaa namni tokko yeroo wal jaalatutti yookiin jireenya tokko keessatti yeroo jaalala jalqabdanitti deemsa keessan hojii keessan lafa jireenya keessanii gaa'ela keessan keessatti jaalala bu'uura godhatanii deemuun barbaachisaadha. Kana keessatti immoo dhiirri tokko yeroo hundumaa akka ati yaadde yookiin immoo akka ati ofii kee bu'uuressite sanatii ooluu dhiisuu danda'a yookiin immoo si jaalachuu dhiisuu danda'a. Namni kamiyyuu jaalatamuun barbaada, jaalachuus hin barbaada. Kanaaf istiraateejii jaalalaa keessatti dhiira tokko akka inni yeroo hundumaa waa'ee kee qofa yaaduu fi akka inni si jaallatu gochuuf mala ati fayyadamuu qabdu keessaa inni jalqabaa absentii ta'uu qabda. Kana jechuun koo yeroo hundumaa gaa'ela dhaabbatanii wal wajjin hin jiraattan taanaan jaalala keessatti beellamtee irraa hafuu qabda yookiin immoo beellamtee beellama sanarraa yeroo tokko hafuu qabda. Yeroo hundumaa otoo hin taane yeroo tokko itti yaaddima beellama isaa sanarraa hafuu qabda. Kun immoo yeroo hundumaa bilbilee yeroo hundumaa si argachuu hin qabu. Yeroo hundumaa si beellame yeroo hundumaa si argachuu hin qabu. Yeroo sana inni si tilmaamaas dhufaa yeroo sana si nuffaas dhufa jechaadha. Kanaaf beellama tokko beellamtee isa waliin yeroo hunda yeroo wal beellamtetti wal arguu
hin qabdu jechuudha. Kana qofa miti teekstii inni si barreessu keessatti teekstii isaa daftee deebisuu hin qabdu yookiin immoo yeroo hundumaa deebii itti laachuu hin qabdu. Yeroo tokko itti yaaddee hambisuu qabda jechuudha. Kana jechuun immoo hunduma isaa deebisuu dhiisuu qabda jechuu koo miti. Yeroo tokko itti yaaddee teekstii keessaa filattee deebisuu dhiisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ati haguma itti dhiyaatte innis sinuufaa dhufa yookiin immoo si tilmaamaa dhufa jechuudha. Gaafa ati cal jettu garuu dhiirri uumamumaan shamarran callistu jaalata. Shamarran suuta jettu jaalata. Kanaaf yeroo sana ati yoo inni waa dubbate illee bira darbu, yoo inni waa si barreesse illee callisu, yoo inni bilbila kaasuu fi diddalee yoo si horii illee callisu yookiin immoo yeroo ati isa beellamtutti yeroo tokko callisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif dhiirri wanta akkasii kana kan inni barbaade argachuu malu. Anni lammaffaan dubartii callistu. Dubartii callistu dhiirri baay'ee jaalata. Asti yaalame kana godha. Dhiirri kun baay'ee haasawa, baay'ee taphata. Yeroo hundumaa haasawurra callisaa dhaggeeffadhaame. Baay'ee itti tola. Baay'ee sin jaallachaa dhufa jechuudha. Kana jechuun koo yeroo hundumaa callisaa jechuu koo miti. Waan haasawuu qabdu haasoftaa, waan haasawuu hin qabne callistee dhaggeeffatta jechuudha. Yeroo hundumaa dhiira tokko jaallatte kan kee gochuu barbaadde taanaan yeroo hundumaa dhaggeeffadhu. Waan barbaadde haasa'u. Hafokkurus kana godheera haa jedhus, ani kana qaba haa jedhus, ani kana dhahaa jedhus, ati yeroo hundumaa abdaansii ta'uu qabda. Yeroo hundumaa isa dhaggeeffachuu qabda. Haasa'urra, isa morkachuurra yookiin immoo isa waliin wal falmii kaasuurra yeroo hundumaa dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee dhiirri tokko yeroo hundumaa shamarran tokko isa hin morkatti taanaan yookiin immoo isa hin falmite taanaan hin jaalatu. Yeroodhuma sana si dhiisuu barbaada jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa falmii kaasuurra astii dhaggeeffadhu. Waan inni fidu, waan inni jedhu hundumaa dhaggeeffachuu baay'isi. Dhiirri shamarran callistu baay'ee jaalata. Isas immoo yeroo hundumaa waa baay'ee akka inni haasa'u, dippilii akka inni haasa'u, hin eeyyameenii fi waa xiqqoo haasa'u haasaa sana dhaggeeffadhu. Caalumatti akka inni si yaadu yookiin akka inni si jaallatu gochuu malta jechaadha. Inni sadaffaan sooshaal miidiyaa irraa yeroo tokko fagaadhu. Kana jechuun koo dhiirri jaallatu tokko feesbuukii akkaawuntii kee, tiwiitarii kee yoo beekuu baate baay'ee barbaachisaadha. Teelegiraamiin imoon rakkoon qabu. Resentim gochuu ni dandeessa waan ta'eef onlaayinii akka hin mul'anne gochuu dandeessa waan ta'eef. Garuu onlaayinii irratti yeroo hundumaa yoo si arge yeroo hundumaa waliin kominikeetii goota yoo taate dhiirri sun sirraa fagaachuu yookiin immoo si yaaduu hin malu jechuudha. Kanaaf dhiirri sana yeroo hundumaa kominikeetii si waliin godhaa, yeroo hundumaa onlaayinii si argaa, yeroo hundumaa bitaa itti gala jechaadha. Kanaaf maal gochuu qabda? Yoo dandeesse Facebook akkaawuntii kee hin kennineef, yoo kenniteef immoo yoo hin beeka ta'e yeroo hundumaa onlaayinii irratti hin argamin. Lammaffaan immoo teelegiraamii kee resentii godhi, onlaayinii hin godhin. Imoos yoo ta'e WhatsAppis akkasuma gochuu ni danda'ama jechaadha. Anyways, Facebook yeroo hundumaa Facebook irratti wanti isin argitan, wanti isin irraa baratan waan tokko illee hin jiru. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo keessaniyyuu Facebook irratti yoo dabarsuu baattaniyyuu baay'ee bareedaadha. Communicate wanta gootanii waan ilaaltanii daftanii bahuu guyyaatti yeroo tokko qofa yoo galtan baay'ee barbaachisaadha. Innuu daqiiqaa 10 hanga 15 isin gahaadha. Kuniyyuu yoo baay'ateedha. Kanaaf wanti isin irraa argattan yookiin wanti isin irraa galii argattan tokkollee waan hin jirreef TikTok irratti, Facebook irratti yeroo keessan otoo dabarsuu baattanii baay'ee barbaachisaadha. Isa kana akka personality kanan isin gorsu. Garuu hiriyaa keessan afaana communicate yeroo gootu yeroo hundumaa online irratti si argu hin qabu jechuudha. Inni arfaffaan dhiirri tokko akka inni si jaallatu yookiin akka inni si yaadu yeroo hundumaa waa'ee kee qofa akka inni yaadu yoo feete jireenya bu'uura qabu yookiin immoo jireenya mataa kee jiraachuu qabda. Kana yeroo isin jedhutti karoora qabaachuu qabda, mul'ata qabaachuu qabda, yeroo hundumaa hojii hojjechuu qabda. Baay'ee shamarran sana fi dhiirri hin jaalatu. Shamarran tokko galgala saatii tokkotti rafte ganama haga saatii 4tti rafte. Shamarran ganamaan hin kaane of jijjiiruu hin barbaanne dhiirri hin barbaadu yoomillee tanaan hin yaadu. Kanaaf of jijjiiruun, barachuun, hojjechuun baay'ee barnoonni qofti gahaa miti. Meeqa isaanii barateet lafa ta'aa jira, meeqa isaaniitu barateet vaaliuleesii ta'aa jira, gatii dhabee jechaadha. Kanaaf inni bu'uuraa hojii hojjechuu, karoora qabaachuu, yaada qabaachuu, mul'ata qabaachuudha.
shamarran tokko mul'atan qabdu taanaan waa'ee boruu ishee yaaddu taanaan waa'ee gaa'ela ishee boru ijoollee horachuu boru maatii horachuu boru mana ijaarrachuu boru dalagaa akkana uumu hin yaaddu taanaan dhiirri tokko yoomillee taanaan si yaadu jechuudha. Kanaaf mul'ata boruu qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya mataa kee jiraachuun mul'ata mataa kee qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiirri tokko akka inni si jaalatu yookiin immoo akka inni caalumatti iyyuu si yaadu waa'ee kee qofa akka inni yaadu gochuuf mala akkasiis fayyadamu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaatti homaa yaaddu taanaan ganama masaatii afuritti rafta taanaan waa'een hojii waa'een barnootaa sitti mul'atu taanaan akkasumas immoo hirkattummaa irratti kufta taanaan dhiirri tokko waanuma baay'ee si barbaaduuf hin qabu waanuma si yaaduufis hin qabu jechaadha. Kanaaf isa kanas itti yaaddee xinxaltee of amansiiftee gochuu qabda jechuudha. Inni kabraa of qusadhu kana yeroo sin jedhutti waa hundumaa of qusachuu qabda. Haga gaa'ilatti galtutti nama jaallate tokko dhiira tokko jaallate tokko wajjin haga gaa'ilatti galtutti haga waliin jiraachuu jalqabdutti waa'ee kee dippilii itti hin haasa'iin waa'ee kee akka waa'ee maatii kee waa'ee jireenya kee hundumaa akka inni beeku hin godhin. Maaliif dhiirri tokko waa tokko itti himame otoo hin taane ofiisaa itti yaadee yookiin immoo ofiisaa dhama'ee akka beeku waan barbaaduuf kanaaf waan hundumaa baastee itti haasa'iin iccitii kee hundumaa baastee itti haasa'iin kana jechuun koo iccitii kee itti himin jechuu otoo hin taane hunduma isaa dippilii gadi guurtee itti haasa'uun barbaachisaa miti yeroodhaaf jechaadha. Maaliif namni sun si fuudhu dhiisus waan danda'uuf yookiin jaalalli keessan adda citus waan danda'uuf dippilii waa'ee kee beekuu hin qabu jechuudha. Kanaaf waa'ee kee steepiidhaan itti himuu qabda malee hunduma isaa gadi guurtee itti haasa'uun barbaachisaa miti jechuudha yeroodhaaf. Kanaaf waa'ee kee hunduma expose gootee waa'ee maatii kees hunduma isatti haasoftu taanaan yeroo sana turee si ceepha'uu danda'a jechaadha wantichi. Kanaaf isa kanas itti yaaddee gochuu qabda jechuudha. Inni bu'uuraa isa kana of eeggannoodhaan kan gochuu qabdan dhiirri tokko dhama'ee si argachuu qaba yookiin dhiirri tokko chaalenjii baay'ee argee si argachuu qaba. Akka salphaatti yoo si argate dhiirri sun akka salphaatti si dhiisee deemuu danda'a. Kanaaf dhiirri tokko dhama'ee si argachuu qaba. Kanammoo kan gochuu qabdu hin jaalattu jechuu koo otoo hin taane jaalala otuma jaalattee jirtu of eeggannoodhaan akka inni barbaadutti yoo otoo hin taane akka ati barbaadutti si argachuu qaba jechuudha. Wanti kamiyyuu akka inni barbaadutti yookiin akka inni fedhee gochuu fedhutti otoo hin taane akka fedha keetti ta'uu qaba. Isa kana irratti duutee kaatee gochuu qabda jechaadha. Dhiirri amaluma isaatiin amala uumamaatiin wanta akkanaa dhama'ee boo'ee gaddee kufee ka'ee argachuu barbaada. Kanaaf dhiira tokko salphaatti akka inni si argatu hin barbaadin. Mee kana godhaa ilaala wanta ta'u argitu. Dhiirri tokko yeroo hundumaa fakkeenyaaf shamarran tokko gaafanni isheen diddu hamma fedhe shamarra sun bareeduu haa baattus hamma fedhe gadaantummaa isaa qabaattu olaantummaas shamarran tokko gaafa isa diddu baay'ee xiqqi keessa gala. Shamarran sana dhiisuu yaaluufis keessi isaa hin dhiisu. Shamarran sana gar malee dhama'ee halkanii guyyaa waa'ee ishee itti yaadeeti kan inni argatu. Kanaaf wantoota amma isinitti hime wantoota bu'uuraa kana of eeggannoodhaan godhaa ilaalaa. Viidiyoo koo har'aa asuma irratti hin xumuraa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnutti turtii gaarii.